السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. jirtu hundi keessanuu warreen channel kanaaf maatii taatan hunduu jirtu isiniin jedhee tinjiraa akkuma guyyaa darbe isiniif waadaa gale har'a barumsa ajaa'ibaa tokko isinii qabadhee dhufee tinjiraa barumsa isin fayyadee yaadee YouTube kana like share godhaatii irraa baradhaa isiniin jedhaa warri haroo dhuftan immoo na dhufuu jedhaa subscribe godhaatii seenaa irraa baradhaa isiniin jechaa hanga dhuma barumsa kanaatti na waliin tura. gara barumsaa seennetiin jirraa duraan dursitanii aappii kana Play Store gubbaa gadi buufattanii Pixel Lab jettanii yoo search gootan ni argattu. Description box jalas isiniif kaaya kallattii maan amma gara barumsaa seennaa gubbaa eega seentan booda akkatti isiniif fida. Erga akkatti isiniif fide booda mallattoo barreeffama tarree jirtuun irra dallattanii san booda background isa irraa ni jijjiirattu. Eka background irraa jijjiirattan booda bittanii gubbaa oliisan mallattoon color jettu ni jirti. Isii gubbaa tuqxanii colorii barbaadan keessaa filattanii irra kaa'attan. Colorii isinitti tole irra kaa'achuu ni dandeessu. YouTube channel keessaniif bareedaa jettanii kan laaltan bareedaa isa irra kaa'attu namame tokkuma laalee irra kaa'e isinittiin agarsiisa. Kanatti tole way irra kaa'e isinitti agarsiisa. Adimaanaa taa'ume mara dhufee mallattoonni san tuqee asii mallattoo gurraacha irra tuqee seenee irratti hojjedhe isinitti agarsiisa. Nama fakkeenyumaaf hojjetu isin bareechiftaniitiin channel keessaniif kan ta'u maqaa channel keessaniitiin hojjettu. Ergasii akkatti eegasii sirreeffattan booda colorii background isaa akka isiniif tolchee bareeduuf ni qayaartaniitiin ilaaltu. San booda copy ka jedhu ni tuqxu. Gizee namame copy godhadhee isinitti agarsiisa. Isinilleen fakkeenyuma kanaan bareedaa isaa dalagattu. Namame kanaan bareedaa isaa hojjedhe isinitti agarsiisa. San booda colorii isaa ni jijjiira. Diimarra godhee isinitti agarsiisa. San booda akkatti walirratti qixxeessee sadeen wal qixxeessee agarsiisa. Ka jalaa xiqqoo ni siisaa ni xiqqeessa. Walirratti akka galee bareedutti bareechee isinitti agarsiisa. San booda akkatti eega walirra galchitanii bareechiftanii wal qixxeessitanii akkatti akka bareedee isinitti channel keessanirraa miidhagutti. San booda colorii kanallee ni jijjiira. Kana adii haa godhume isinumatti agarsiisuu fi isin bifa barbaadan dalagachuu ni dandeessu. Fakkeenya kana laaltanii bifa barbaadaniin dalagachuu ni dandeessu. Kana fakkeenyumaaf isinitti agarsiisaa jira. Kanatti wal qixxeessitanii hunda isaa roga isaa hunda walii qixxeessitaniin booda akkatti daarii isaa lamaan qabdanii qastii isaa taggamanaan jirtan qastii isii sana qabdanii ni qixxeeffattanii walii akka miidhagee loogoo bilbila YouTube keessanii ta'e isiniif mul'atutti bareechiftanii itti hojjetattu. Namni akkanumatti dhiisee wal qixxeessee akkanumatti dhiisee isinumatti agarsiisuu fi isin bareechiftaniitiin itti dalagattanii kana fakkeenyumaaf isinitti agarsiisaa jira. Achiin text ta'etu tuqxaniitiin irratti barreeffattu. Booda maqaa YouTube keessanii irratti ni barreeffattanii
Nama Oromoo system jedhee irratti barreeffadhu. Oromoo system jedhee akkatti wal qixxeeffadhe duramee kalarii isaa jijjiiree isinitti agarsiisa akka bareeduuf wal qixxeessee kalarii isaa sirra irraa jijjiira. Kalar ta'etu bakka gaman harkiftanii argattu kalarii bareedaa isaa irra mee nama kalarii diimaa irra godhee isinitti agarsiisaa jira. Sanaan booda wal qixxeessitanii akkasiin miidhageetiniin irra isiniif taa'u wal qixxeeffattu. San booda akkatti irratti dhiiftanii yoo isiniin ta'an irraa jijjiirattanii itti jijjiirattanii ilaaltu. Nama mee irrumatti sirreessee isinitti agarsiisaa barumsaaf waan ta'eef irrumatti sirreessee isinitti agarsiisaa jira. Booda akkatti wal qixxeessitanii lallaaltanii yoo isinitti toluu dide irraa jijjiirattanii ilaaltu. Booda akkatti nama irraa jijjiireen ilaala. Akkatti yoo isinitti toluu dide wal bira dabarsitanillee ilaaltanii akkatti isinitti toluu dide irrumaa jijjiirtanii bifa bareedaa ta'een irratti ni hojjettu. Booda bifa bareedaa isinitti tolu wayiitiin ilaaltanii ni hojjettanii. Ammallee ammee akkuma duraatitti deebisee isinitti agarsiisa. Dansiisee hoodee wayii booda mallattoo gamanaan jirtu tana qabee achitti deebisee wal qixxeessa. Erga akkatti sirreeffadheen booda akkanumatti dhiisaa. Booda from gallery jedhee seenee mallattoo biraa fidadhee dhufa. Mallattoo YouTube kiyyaaf bareedaa jedhee yaadu tokko qabadhee ittiin fidee booda mallattoo YouTube kana qabadhee itti haadhaqu. Xiqqeessee keessa galchee eega jedheen booda xiqqeessee akka bareedee YouTube kiyyarra naa taa'ee naaf bareeduuf bareechisee amma seenee mallattoo biraa qabadhee ittiin dhufa. Mallattoo YouTube kiyyarra yoo taa'e naaf bareedu wayii. Sanaan booda qabadhee dhufeetiin jira. Mallattoo diimtuu tana qofa keessaa fudhee haseenume. Sanaan booda mallattoo diimtuu tana xiqqeessee walitti fidee keessa kaalchee yeroo akkatti YouTube mallattoo hedduu tanaan irraa balleesse booda asiin kana sirreeffadhee isinilleen akkanumatti ilaaltanii bareechiftaniitiin ittiin hojjetattu. Ani kana barumsumaaf waan ta'eef tolchee isinitti agarsiisaa jira. San booda akkatti irratti xiqqeeffattanii irratti galfattanii lee akkatti dabsitanii itti xiqqeeffattaniitiin irratti galchattanii itti agarsiisa. Amma Oromoo system jedhee barreesse app kayedhu immoo asirratti teekstii tuqee irratti barreessee isinitti agarsiisa miidhagsee. Sanaan booda app kayedhu barreessee isinitti agarsiisa. App kayedhu barreeffadheetiin jira. Irratti wal qixxeeffadhee akka bareedee irra naa taa'u fakkeesse. Sanaan booda erga akkatti sirreeffadhee booda ilaalee bareeduu isaa ilaalee waan mara ilaalee gaggeeffadhe booda gamaa gamanaa walitti harkisee ilaalee booda irraa bu'ee irratti sirreeffadhee gaggeesseen booda itti agarsiisa. Sanaan booda asiin ni ilaaltu sirraa'uu isaatiif sirraa'uu dhabuu isaa erga addaan baafattan booda ilaaltanii backgroundii tuyxanii backgroundii dura jala ture irraa balleessitanii mallattoo gubbaa tana si'a tokkoof ni tuytuuta xiyyaan isinitti agarsiisaa jiru tana si'a tokkoof erga tuyxan booda jalanaa mallattoon
walirra kurtee teettu akkanii jirti si tuyxanii erga jettaniin booda walirratti hidhamee jira gara fedhan yoo sochooftan wajlumaan deemu malee addaan hin babba'u. Achiin booda ilaaltanii bareeduu dhabuu isaa yoon bareennillee irra deebitanii ni hojjettu. Sanaan booda mallattoon seevii gubbaa kanarra jirti. Isii gubbaa si'a tokkoof tuyxanii seef gootanii seeftu gaalarii kan jala kana ni jira. Isa gubbaa tuyxanii asitti immoo barreeffamni kun jiraatu isaa addaan ni baafattu. Jiraatu dhabuu isaa ni ilaaltu. Sanaan booda seeftu gaalarii kan jedhu gubbaa tuyxanii seef godhatanii baatanii gaalarii keessan keessa seentanii ilaaltu. Barumsa keenya xumurreetiin jirra. Hanga barumsa dhufu walitti deebinutti turtii gaarii jecha barumsi kun yoo isinitti tole share like godhaatii hiriyoottan keessan biraan gahaatii. Barra dalga ciisu sanillee isiniif qabadheetiin dhufaa. Hanga walitti deebinutti turtii gaarii isiniin jecha. Assalaamu alaykum warahmatullaahi wabarakaatuh.